Application kana argachuudhaaf akkuma asirraa argaa jirtanii Telegram channel kiyya online business kan jedhu subscribe 163 kan qabu link isaa kunuus ni kaa'een jira. Gadi tuqxuudhaan jalqabdu jechuudha. Description keessas sinifan kaa'a. Linkii gaafa gadi tuqxanii directly gara Play Store singeessa. Play Store jala install kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Install seedhu erga tuqxanii booddee aga inni install godhee isinii xumurutti eegdu ishee open jettu kana tuqxu. Ishee jettu gaafa tuqxanii login siniin jedha. Login kan jedhu yeroo tuqxanii naannoo lama isinii kenna. Google account keessanii fi Facebook dhaan siniin jedha. Lamaaniinuu banuu dandeessu. Ani garuu recommend kan isin godhu Google keessaniin banadha. Google keessan gaafa gad tuqxanii Google account isin qabdan sinitti agarsiisa. Isa keessaa kan barbaadan filadhaati. Isa agree kan jettu kana tuqa sin dabarsa jechuudha. Login erga jettanii booddee kanatti sinii fida. Maqaa keessan directly Google keessan irraa waan fudhatuu fi gara barbaadanitti edit godhachuu dandeessu. Saala keessan dhiira yoo ta'e dhiira, dubara yoo ta'e dubara kan jedhu kana guuttattu jechuudha. Sana booddee invitation code ishee siniin jettu kana akkuma asirratti argaa jirtan guuttu jechuudha. Guuttanii kana guutuun kan isin fayyadu yoo xinnaate $3 fi isaa ol argachuu dandeessu jechuudha. Register kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Erga register jettanii booddee akka kanatti isinii fida. Ishee teessee jirtu kana gaafa tuqxan bakka face authentication keessanitti kennitanii fi bakka login yeroo jettan password keessan itti galchitan isinii fida jechuudha. Ashaaraa keessan kennuudhaaf bakka kana gaafa tuqxan fuula keessan isinitti agarsiisa. Fuula keessan akka inni sirriitti isin ilaalutti fuula keessan keessa keessu as dhuftanii password keessan sirreessitanii authentication kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Gara sin hojii hojjettanii sin geessaa jechuudha. Hojii kana bakka itti hojjettan kana yeroo sin geessee bakka kana gaafa tuqxan ruumii mataa keessanii akka isin seentanii hojii hojjettan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka hojjettan isinitti maamma ishee start go live ishee jettu kana tuqxu jechuudha. Start voice chat live kan jedhu kana tuqxu keessa isin seensisa. Erga keessa isin seensisee booddee sa'aatii 2 asirra turtu. Sa'aatii 2 erga turtanii booddee receive kasin godhatanii fi tekstiin sin bira gaa tekstii keessan san tuqxanii taaskii keessan fudhattu jechuudha. Subscribe gochuun dagatina namoota kaaniif share godha.